Foddalateo si argaglia un manni. Si argaglia Foddalateo si argaglia un manni. What's up? What's up? What's up? Foddalateo si argaglia un manni. What's up? Ilame akkam jirtu fayyaa keessanii baga nagaan dhuftan yooyyaa baara fayyaa nageen isin badhaadhaa gabaa deemeeti kophee bitachuu dhaqeeti amma kophee tokko lafaa fuudheetiin bareeddi sat godhee lafaa ol bute beette lafaa ol butee meeqa kun jennaaniti 500 jedheen jennaan suutumatti argitee lafa kaa'eeti bira darbe achi darbee ammas tokko lafaa fuudhe irra bareeda meeqa kunoo abbaa jennaaniti 1,000 jedheeti ija namichaa keessa laalee ka'eeti amma suutatti geessee lafaan ga'e jennaan amma tokko isa dhumaa dhufee fuudhe amma gaa ba'uudhaaf iyyuu aaree amma deemuudhaaf isaa jedhuutti tokko arge bareedaa arge ammas fuudhe lafaa meeqa kunoo jennaan 2,000 jedhe jedhe 2,000 jennaaniti akkasumatti qabate 2,000 jennaan jedhe kophee laale 2,000 jennaan jedheeti akkasitti qabateeti mormumaa wajjin akkuma kanatti geessee lafa kaa'e jennaan abbaan madabbiraa abbaan suuqii abbaan argitee kiyooskii sanaa in gaafate maalii jennaan ilaamee wannan si gaafadhu jedheen jennaan raajii kana sangaan dhaga'ee jiraayii jedhe raajii kana sangaan dhaga'ee jiraa jedhe kan argitee gogaan taakkuu afurin guunne argite 2,000 raajiidhuma kan sangaan dhaga'ee jiraayii jedhe maaliif jettee jechuun keessan hin oolu raajii amma nutti bahee jiru baasa amma nutti bahee jiru beektota Oromoo dhagaanii jiru laata sangaadhaan wal nu fakkeessite jedhani jechuun keessan hin oolu yoo sangaan isin walin fakkeessin maaliin wal isin fakkeessu sangaa sanata irra bu'aa qaba ilaamee dubbiin kun eegaa mammaasichi eenyuun akka ilaallatu isinuu ni beektan eenyuun akka laallatu yeroo ammaa kana keessa xiyyeeffannoon hamaan argitee baar argee irratti deebi'e duula amma nurratti labsamee jiru argitee kan argitee duula gosaa naannoo baar argee irratti xiyyeeffate kana maaster pilaaniidha ol malee isaa gadi miti maaliif akka callifame maaliif akka calliftanis naa galaan jiru beektoti Oromoos maaliif akka ta'e raajii kanan dhageenye moo dhagaatuma calliftan jara keenya naannoo qabsoodhaan miidhamtee amma yoonaa harkirraa ol hin fudhatamin miidhamaa jirtu naannoo Baar Argeeti. Naannoon Baar Argee kun
argitee arargeerumtinuu walii gala jechuu nu dandeenya. Takkaa dhiiguurraa madaa'uurraa buqqa'uurraa fayya argattee hin beektu. Takka fayyaan argan. Takka waraana bilisummaa Oromoon ka qeeqamu isi, ka hidhamu isi, ka toorchi ta'u isi. Irra guddaan Oromoon kan miidhamaan jiru jechuu miti. Irra guddaan qeen buqqaa jiru, qeen onaa jiru, maddi gogaa jiru, duulli godhamaa jiru naannoo waraana bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf keessummeessiteef argitee utubdee asiin geesse waan ta'eef naannoo Oromiyaa mara keessaa xiyyeeffannoo hamaa jala jirti. Egaa xiyyeeffannoo kana jalaa argitee gaafuma mootummaan Itoophiyaa wayaanee jigeti baati. Haa taatu ammoo nuti ga'ee baadiyyaa beeytooti warri biyyaa jiru keessaa'u sheexaliilessaa tokko dubbiin kun daareektii ilaallatti jechuudha. Yeroo aniyya keessatti ka'e kanaan dura naannoo sanas bakka bu'anii Bahumaa Harargeetiin horiin akka walitti qabamu godhamaa ture. Kanaaf ammas isaanis ta'e Abdallaa Sulees ta'e namoonni naannoo sana jiran karaan argitee ittiin gargaaran hedduu akkaawuntii tokko bananii hatattamaan gargaarsi guuramee ummata sana hadhaadhiyyuu qabna. Kanaaf egaa beeytoti Oromoo argaa jirtu wannan jedhuuf wanni kun jara keenya walillee akka nama tokkootti namuma waa harkisaa xiqqaayyuu biyyuma alaa jiraatu walumaa gargaaraa turre. Ammoo gargaarsinni kun adda. Gargaarsinni inni ammaa kun adda ta'ee argitee nuti silaa wal dhageettii qabaanne haga bilisummaatti ummata naannoo bahaa kana keessaayyuu hadhaadhiyyuu qabna. Keessaayyuu naannoo argitee qabsoon itti jabaattee itti argitee hudha wal qabaa dhufan irratti tarkaanfiin kana caalaa akka fudhatamu ummanninis ni beeka, mootummaanis ni beeka. Maaliif abdii kutachiisuudhaaf wanni inni hin hojjanne hin jiru. Lafa utuu kutanii fixaniiru iyyuu amma wanni cituu hin jiru. Dhume cirame. Egaa buraayyuudhaan adda miti lafti kun. Maaliif argitee xiyyeeffannoon akka irratti hin kennamne anaaf galaan jiru. Isiniif yoo gale naa himuu dandeessan. Egaa wanni kun har'aaf diinni kan keenya tarsiimoo mootummaa Itoophiyaati TPLF beekamaadha. Ummanni liyyuu poolisii kun diina yerooti. Jarrinis yeroodhaaf nutti qindeesse. Diina tarsiimoo miti. Ka qabsoon keenya ilaallattu miti. Ka qabsoon keenya itti alaammatte miti. Yookaan itti qiyyeeffatte miti. Qabsoon kan keenya tokkoof tokko TPLF qofa dhaloota Tigraay warra argitee sirna bulchiinsa isaanii nurratti dagaagse qofa. Diina tarsiimoo kan nuti jennu. Amaaras ta'e, gosa biraas ta'e, gosa nu jaallatus ta'e, OPDOs ta'e, liyyuu poolisiis ta'e diina yerooti. Akkuma humna argannetti nuu tumsa diinni yeroo. Akkuma humna argannetti, akkuma humnoomaa dhumnetti nuu waayilcha diinni yeroo. Egaa yeroo kana keessatti ummanni kan keenya naannoo bahaa irratti xiyyeeffatame kun
naannoo argitee dhiyaattis akkasuma. Egaa amma immoo kan argitee walirraa hin cinne Baar Hargeeti. Inni kun keessaayyuu hatattamatti kan namni wal ga'ee argitee warri biyya alaa jiru wal ga'ee furmaata barbaaduu maletu tokkichi kana. Yoo dadhabame silaa nuti waan qawwee dhiisa qawwee bitin jedhinaani garuu tajaajiluma horii haa kennuuf yaa dandeenyu. Jarru waan bitataniin isaantu beeka. Fedhu kana teeraa naa bitatu, fedhu qawwee naa bitatu, fedhu shugguxii naa bitatu, fedhu argitee ulee naa bitatu, fedhu baangaa naa bitatu. Sana nuti irratti dubbachuu iyyuu hin qabnu. Fedhu kophee naa bitatu. Garuu nuti wanni nuti gochuu barbaannu argitee ummanni sun hadhaadhiyyamuu qaba, itti dirmachamuu qaba. Baay'ee nama dhukkubsuu qaba ammoo wanni kun. Baay'ee. Okkee eessattaa baqatu. Eessattaa baqatu. Egaa wanni argitee wannaa ta'uudhaaf amma isii argitee gara Finfinneeti naannoo Buraayyuu maarree kana xiyyeeffattee dhufte isa sana akka kaayyootti qabatanii naannoo hundaa ka'ee lafti kan keenya gurguramuu hin qabu, sabni keenya buqqa'uu hin qabu jedhee yeroo iyyurratti maaliif inni kunoo ta'e madda qabsootu burqaa ka'umsa argitee qabsoo keenyaatu Baar Hargeeti. Harargeedhum yayyabisachi xumurrinis achi akka ta'e beeka mootummaan. Labsi bilisummaas achi akka ta'e beeka mootummaan. Kanaaf xiyyeeffannoon halkaniif guyyaa irratti hojjetamu waraana bilisummaa Oromoo keessatti kadhumu naannoo Bahaati. Irra guddaan Arsii Baalee irratti hin dhumne jechuu miti. Irra guddaan naannoon qabsoon turte irra guddaan Harargee. Irra guddaan itti aanee kunoo naannoo Beekiiti. Dhiya Wallaggaati. Beekaan hundayyuu bara. Hundayyuu beeka. Hundayyuu beeka. Hundayyuu. Baalee Arsiis tuqeera aga tokko. Garuu naannoon kun egaa argitee eega gaafa argitee dargii keessa qabsoon achitti yayyabame elemoorraa ka'e madaa'uu dhiiguus hin dhaabne. Takka anniyyaan takka argitee gara jaarsootiin karaa hundaan itti nammaniiti boccoqu madeessu. Nuti yeroo wanni tokko ka'e iyyinee argitee hoo jenneeti achumaan irraanfanna. Garuu qaamni keenya argitee du'aa jira. Qaama keenyatu awwaalamaa jira gartokkeen. Kanaaf hatattamatti reefu maqaa dheeraa ishee Xalilessaa fa'a ammas maqaanna ammas hundi yeroo nan akka jedhu warri kaani hin jirtani hayyooti jechuu miti. Wal mari'adhaati warra akka Profeesar Asaffaa Jaallataa Mahammad Hassan hundi keessa wal mari'adhaati akkaawuntii banaa. Jaarroleedhuma akka ishee Xalilessaa kana bakka buusaa akka Haji Bushuraa bakka buusaati karaa
akka argitee wanni kun karaa adda addaatiin gargaaramu godha. Gargaarsaan haa dirmannu, haa dhaqqabnu, cinaa dhaabbannu. Kanaafan egaa mammaasa sangaa isinii kaaseef. Sangaan of beekaa laataa akka gogaan isaa caammaa tokkittiidhaaf 2,000 sangaan hin beekaa laataa bittaan sangaatu 2,000 hin geenye batte. Ka gogaan hagi mataa qoftinuu caammaa 2,000tiin gurguramu. Sangaayyuu gogaatu caalaa gatii baasee jechuudha bara. Yoo hiika isaan beeytoti hunda keessaniif haa ta'u mammaassi kun badhaasa kiyya kanan isinii kenna. Kabraa jara keenya hoogganoota jaarmiyoota hedduu qabna. Namoota hoogganuudhaaf of qopheessan hedduu qabna. Hedduu. Garuu kan namaan deeman, ka jaarmiyaan deeman hedduu. Garuu ka saba hoogganan immoo jiraa laata. Yoo jenne gaafanne isiniif anniisa. Ka saba baachuu danda'u hin dhalanne. Ka saba baachuu danda'u hin dhalanne. Garuu ka jaarmiyaadhaan deemu, ka jaarmiyaa hoogganu hedduu. Garaagarummaa qabaa laata hoogganaan nii fi jaarmiyaan deemuun taraa maaji. Adda adda. Taraa maajiin gosa adda addaati. Tarkaanfataan qabsaan hedduudha. Qabsaan haasaa jira. Duratee deemaan haasaa jira. Dandeettiidhuma haasaadhaan otoo makaa jira jabaan. Namuma argitee hoogganuma ta'ee ka waa barreessu jira jabaan. Kan digiriidhaan argitee qabxii olaanaa qabu jira. Barumsaan dura taa'aan ka jaarmiyaa argitee polotikaa adda addaa naannessu jira dura taa'aan. Akkuma kan qeesii lallabu jechuudha. Namni baayibilii baatee gadi bahee lallabeedhaaf argitee amanamaa amantiitii miti. Kitaaba himeedhaaf sheeka muftii rabbi jaallatu ta'aa miti. Calluma jedhanii dubbisuudhaa jechuudha. Tarkaanfataa qabsaahaa sabboonaa ilmaan sabboontoti hedduu. Argitee isaaban qaban garuu bulchaanoo jiraa laata. Ka saba bulchu, ka saba hoogganu jiraa laata. Ka jaarmiyaa hoogganu hedduu argineera. Hangaree hoogganu hedduu argineera. Kan afoosha hoogganu, ka miidiyaa hoogganu, ka maal hoogganu hundi hoogganaadha. Hundi garuu ka saba hoogganu hin dhalanneen jedhaan. Xiinxala mataa kiyyaati. Abbaan feetan fudhaa, abbaan feetan niisa. Akkamitti sabaan deemuun gaafatama fudhachuu namni argite itti gaafatamaa ta'u hedduu. Itti gaafatama
itti gaafatamaan hedduu anuu itti gaafatamaa miidiyaa lateeyooti anu ni kaan itti gaafatamaa jaarmiyaa ni kaan itti gaafatamaa miidiyaa ni kaan itti gaafatamaa woboo ni kaan itti gaafatama ODF ni kaan itti gaafatama KO ni kaan garuu kana keessa kasaba hoogganuu danda'u jira kasaba baachuu danda'u jira yoo jennu an tokkollee hin argine daa'ima lafaa ba'an ta'ee jaarolee kaleessaa ta'ee amma yoonaatti miizanni kiyya hin baanne kasaba hoogganu hin baanne hin kaamnellee saba baachuun jara keenya saba jaallachuu bira darbee nama sabaaf ilmee isaatiif niitii isaa bira darbee jaallachuu niitii isaa gosa isaa faamilii isaa jaallachuu bira darbee saba kana jaallachuu bira darbee nama du'uu fi barbaadu nama lubbuu isaa bareedduu kana kennuu fi barbaadu namni akkasii jira hin jiru garuu namni amma lakkaa'e hundi warra dhageettii gurraa barbaaduudha dhageettii gurraa warra barbaaduudha hundinuu anatu ta'uba kana namni sabaan deemu gurrarraa dhageettii ulfina gurrarraa haajaan qabu nama of kennu saba kanaaf dabarsee fakkii isaa amantii fudhadhaa fakkii rasuulli alayhi salaatu wassalaam warri islaamataa ta'an yeroo amantii babal'isan asaabaa isaaniirra lubbuu isaanii kennuu barbaadaa turani dirree wannaa hangafa lolaa dhaabbataa turani asaabotatu didanii argitee harkisanii humnaan qabanii ofii dura aanaa turani wal dorgomaa turani biddatti seenaa Muusee yoo dhageenyu akkasi egaa hoogganni kan saba baatu kan argitee sabaaf du'uudhaaf of kennu kan dantaan argitee ilmee ittiin dhagaamne kan dantaan horii ittiin dhagaamne kan dantaan gurraa ittiin dhagaamne kan lubbuu tokkittii saba isaatiif kennuudhaaf qarreetti fiigu tarreetti fiigu tarree dhaabbatu warri akkasii gaa hedduun darbaniiru kanaaf egaa saba baachuun argitee saba kanaa bitamaa ta'uudha garbicha namni gaafatama akkasii fudhatu jira hin mormaayyuu bar namni angaafatama kana fuuchuun danda'u ambiyoota rasuulota yoo dhageessan rabbiinu yaa rabbi angaafatama kana natti hin kenninii jedhaa turani ka rabbiinu humnaan itti kenne dirqama namni ati argitee itti kennitu kan nan baadha anatu baata jedhee fiigu miti kan ani danda'een baadhu jedhutu sabaan deema kan hirriba dhabuu barbaadu sabaan deema kan arrafamuu barbaadu sabaan deema kabaachuudhaaf dudda bal'aa qabutu sabaan deema
saba kana baachuun salphaa miti. Garaa bal'ina gaafata. Dugda bal'ina gaafata. Amala guddaa amala argitee akka Muusaa gaafata. Gurra qabaachuu gaafata. Dhaggeeffachuu dandeettii qabaachuu gaafata. Haasa'u miti. Dhaggeeffachuu. Yaada uummataa dhaggeeffachuutti argitee gurra qabaachuu qaba. Sabaan deemuuf. Sabaan deemuuf bar hirriba dhabdaa. Sabaan deemnaan gaafatama fudhachuu waan salphaa miti. Hin fudhadhu hin danda'u gaafatama kana jedhee mormata malee anatu durataadha jedhee waliin dorgomu. Ka sabaan deemu. Maaliif? Boqonnaan kennuuf yeroo lafa nama dhumaa jiru argaa. Gaafatama irra taa'u argaa. Dirmachuu isa barbaachisu argaa. Wal'aansa namaaf godhu nama madaa'u argaa. Nama maraatee fiigu argaa. Namni sabaan deemu akkamitti rafa? Akkamittis gaafatama kana fudhachuudhaaf wal dorgoma. Innoo kanati kadhatteetti kenninaanuu namni baqatuudha. Ba'aadhagaa. Ba'aadha ulfina guddaadha. Sabaan deemuun. Ulfina guddaadha. Namni sabaan deemu. Gaala waataatii jedha Oromoon durii. Gaalli waataa waan hin baanne qabu. Foon samellee ni baata. Ajaa hunda baata. Bisaan hunda baata. Midhaan hunda baata. Gogaa baata. Waan irra ciisan illee baata. Ka bisaan itti waraabbatan baata. Wanni geemmii biddaafaa baata. Egaa waan hin baanne hin qabu. Egaa kana baachuudhaaf argitee kana fudhachuudhaaf namnuu ani hin danda'u abalu narra wayyinnaan qooda walii kenna malee natu baataadhaan waliin dorgomu. Ba'aa kanati gita wallaaluu. Gaafatama uumaa fudhachuun salphaa miti. Salphaa miti. Calluma jedhanii akkuma as ba'anii ani hayyu dureedha jedhanii dhaabbatan miti. Gaafatama uummataa fudhachuun salphaa miti jara keenya. Salphaa miti. Ba'aa ulfaataadha. Ba'aa ulfaataa. Ba'aa ulfaataa. Kan namni fudhachuuf baachuuf itti dorgomuu dhiisi. Kan argitee irrattuu kadhaan nama hin dandeenyedha bara. Maatii kan keessan bulchuun hagam ulfaata. Inni jiyoo tokko hojjattee argitee proposaalii dhiyeessitee qajeelchitee karaarra buusuun hagam ulfaata. Har'a ijoollee hidhamaa jirtuuf gaafatama si fudhata jechuu bara. Ka du'aa jiruuf gaafatama. Qe'ee buqqaa jiruuf gaafatama. Kanagaa namni baachuu danda'u amma yoonaa hin mul'atu. Tokkan kabraa ka sadaffaa ammas deemuma deemee isa duraatti isin deebisaa lafti kun jara kee lafa amma namni irratti wal lolaa jiru. Lafti akka isin salphaatti ilaaltan kana miti. Lafti akka salphaatti ilaaltanii miti. Lafa irratti namni wal ajjeesa. Lafti lubbuu caala. Yesee lubbuu caala. Ilmeeni dhalta lafan dhaltuu bara. Yaa
ilmee itti dhalta kabiraas fuutee itti dhalta ilmee yoo dhabde lafa dhaluu hin dandeessu garratitti sittee ballifattu hin jiru isuma sana keessa gangalata namnu achuma irratti ilmeen dhalata laftinuu achittuu walanqataa jira lafti yeroo ciramee namaa kennamee yeroo investeraaf gurguramee jedhu callisee oromoon ilaaluu hin qabu kanaaf beektonni dirmachuudhaaf laaffattanii jedhaa jirra jaarmiyaa jaaruuf wal dorgomtanii yaada uumuudhaaf yaada argitee burqisiisuudhaaf gargaarsaaf oo maaliif hin dorgomne laata maaliif arrabi keessan cite jaarmiyaa irrattoo wal dorgomtanii arrabi keessan oo lakku lachuu waliin qaraa deemtu kaantu kaan moroda hojii irrattoo mee wannaa irrattoo yeroo diina irrattoo dorgommimmaa dhabame birmachuun irrattoo maaliif laafe birmachuun jaarrolee argite bakka adda addaa jiru jabeessanii jaarrolee sarratti argite horii wayii guuranii bahatti yeroo akkamma balaan dhalatu kana karaa sanaan akka dirmatamu namnu gosarraa dhalate qaba namnu jaarrolee qaba bakka hunda qubsumni akkuma jiruun akkaataatti wal to'atuun qaba kanaafoo dirmachiisuudhaaf hagam tokko yaada maddisiiftan hagam tokko cinaa dhaabbattan kanaaf kunin gaafatamaa jaarmiyaa malee kun isin hin gaafachiisu kun isin hin laallatu okay anagaana laallataafan dubban namni isin irratti argitee dorgomuudhaan wal saamtan namuma kanaa bar lafuma kana namni lafi isin irratti moo'uudhaaf argitee korommii taatanii argitee meedaa keessa fiiddan lafuma kanaa bar lafti kunoo ciramtee dhumte sabni kunoo akaamee dhume sabni kunoo gorraamee dhume sabni kunoo hidhaatti guuramee hidhaatti shame daa'immanoo guddina dhabde shamarranii gudeedamte maal bulchitaree maal bulchitaree bulchuudhaafoo dandeettii kee madaalte gubbaa of dhaabde buluudhaafoo dandeettii kan kee miizanarra keessetta of qopheessiteettaa buluufis akka bulchuudhaaf of qopheessite buluufoo akka argitee natu hundarra caalaan of yayyabde namni narra caalus jira lafa keessetta isaaba jala galchite tunigaa beeytotaaf hedduu galatooma haga kana yooni isinii jedhe nagaa ammas waan asirratti dhaabbatu miti harkaa wal qabne moolinniin anis isinii jira isinis naa jiraadha abadan wal dhiisaan jira baay'ee nama bokkisu baay'ee nama dorgomu jira baay'ee argitee nama jabaadhaan shuumamee dhume jira garuu nama sababaatu hin argine amma yoonaatti gadi walitti teenyadha yeroo sabni kun dhumaa jiru daguugamaa jiru qeerraa ari'amaa jiru afaan cuqqaallatti yeroo xiqqoo mootummaan immoo dha'ee waan kana qabbanees duruu jaarmiyaa jaaruuf wal dorgomte mas
yeroo tokko tokko akka isin diinuma kanayyuu kan hojjechiisaa jiru hoogganootuma gurguddaa natti fakkaata beeytotuma natti fakkaataayu wala profeeseraaf doktorota itti dabali harka wal keessaa qabdan natti fakkaata akkasin jedhaaga akkam jettan kabiraas qaba booda kabiraas qaba haga anatti dhagaamu kana sitti dhagaamaan jiru jedhee tayyaadhaan maaliif boqonnaa naan kennu ciisa naan kennu gartokkee dhiigaa jira qeetu buqqaa jira safaratu onaa jira ardaatu onaa jira at least yoo gadi baatanii akka kiyyallee lallabuu baattan ani nin lallaba asmaarii sabaati qachi burcuqoo tokko yookaan bisaan yookaan buna namni naa kenneetii miti ciisana dhowwinaan raftanii bultu halkan guutuu raftanii bultu yeroo balaan akkas ga'u guyyaa tokko walitti bilbiltanii mala wal gaafataniittu kottaa sabuma kanaaf jennee ammaaf yeroodhaaf argitee wal taaneet furmaata barbaannaa jettanii takkuma maqaa dhooftaniittu warri nurratti wal dorgomtan gaafa nuti dhumne qabrii keessatti dhaxxanii nu bulchitu moo eega nuti daguugamnee dhumne lafarra isa boriitii wal dorgomaa jirtan moo isa har'aati yoo saarraa namnoo dhume inni kaan baqate baara irratti dhumaa jira qurxummii nyaataa jira isinuu warra nyaatu keessaa tokko rabbin arga namni qurxummii nyaanne jira namni qurxummii nyaanne garaa qurxummii jira bardi lafeen nama keenya foon nama keenya garaa qurxummii jira eega qurxummii bittee nyaatte wajjin nyaatte re'atis keessaa qabdare nyaataa jirtare yaa kanaaf argite guyyaa tokko yeroo biyya keessaa ijoolleen akkas ugguramtee daa'imni dhumtee argite haadha ilmee ajjeesanii haadha irra teessisanii boo'an takkaa walitti dhuftanii argite jaarmiyaan inni jaaramee ni gaa kottaa walitti finnaa takkaa hin jenne takkaa mala waliin gaafan eega wanni sun ta'ee darbee warri durii dhiisee keessaa ba'ee warri xorataa ba'ee waggaa 20 taa'eeyyuu lafaa kaanii amma jaarmiyaa jaara guyyaa tokko nama ittiin dhagaamne nama argitee gaafatama sabaa baachuu gaafatama fudhachuudhaaf nama takkaa of hin qopheessin durataa ta'uudhaaf fiigu okay bakka isinitti mootan argina gama mootummaa ta'uudha miti kan isin barbaaddan nugusa ta'uudha miti waan isin irratti nugusa taatan argina re lafaa ciramtee dhumte namaa hidhamee dhume namaa dhume lafarraa daguugame one ardaan one mee waan isin irratti mootan argina re bosonnati samnati kaleessa mana godhattee har'an jiru oneera buqqaa'ee alagaaf galeera namaaf kenname egaa ummata oromootti dudda galtanii waggaan keessan dheerate hedduu galatooma inshallah duniyaa akhiratti sinaa gaafatu dhiigni ilmaan oromoo dhangala'aa jiru thank you horaa bulaa kiiloleen halkan wayyaa kawaarii kuttutti kiraarri saafaa wayyaa kaarii kuttutti
tutti. Naate mucaa kiilolenge yoo barii kaate wayyaanga naarme koo sooretti meengan lakka koorretti tinaaf nukka joorretti yaa ijoollee baddaa keenya. Ijoollee sayyoo norenge teemangeessi yoo tolenge yoo kallaan boorri tolenge yoo rafnaan abjuun tole tamma yaabbii sombooti naamma nyaata sombaati. Yaa ijoollee baddaa keenyaa yaa ijoollee baddaa keenyaa yaa ijoollee baddaa kooti taachi bu'ee na bu'ee tarkirreetti na du'e. Bongaada kadaa himuu meeqal moolee daldeetti naachi gallaawaa himuu naa akka ijoollee gameetti. Bongaa wansungu yolonga gurralee yakummanii tisineessa turtanii kaan arsaatii tumtanii. Otoo gurree na nyaatenge bakkee waa shaadaatiitti fuullee taraboogaatti fuullee waa lagootaatti. Yaa ijoollee baddaa keenyaa yaa ijoollee sayyoo kooti yaa ijoollee baddaa kooti. Narfaasaa qotaan malenge birraa maala ramatu qeerrumaan horan malenge niitii fuunaamaan nyaatu. Yaarmee kooti asooretti meengan lakka koorretti meenaaf nukka joorretti. Kiyya ijoollee baddaa keenyaa. Sootan looti ijoolleen bosonuun gaaraa gaafan booyyeen kalaadaa gaafan gaafa dhiiraan beekanii. Maafangeeran salaafaa luuchee kobbaa bakkuu yaa bakkuu baay'isaa rakkoon dhiira naafisaan yaa ijoollee baddaa keenya. Nachi bu'ee na bu'ee tarkirreetti na du'e. Leensaana adeemataa gongo guuftaana marga jedheen guddaa yaada garaanii barrina darba jedhe. Sootan looti ijoolleen tachi looti ijoolliseen toloofeen doofe kan hawaashaa godhadhaatiitti fuullee tarabootaatti. Naan gurguree raada kongo fuullee goda godaatti goda kicheessanatti naan gurguree raada ko malkan nyaaramaa yootti waan joo huccii barkiitti ijoollee baddaa keenya. Nani maalan geeraraan ijoollee baddaa keenya yaa ijoollee baddaa keenya anattamiin angeerara. Yaa ijoollee baddaa keenya gurraadheen afultamaa naafur godaa naannoftee niseen godaa naannofte. Waan bassaa jafaa jetteen yaa ijoollee baddaa kooti kaana miti boorri kongoo kan hin boobeetumeefi. Kan hin boobeetumeefi kan hin boo'ee du'eefi baala siin baalli buutu yoo baala garbuu malee. Yaa ijoollee romoo kooti yaa ijoollee daallee kooti. Ijoollee ongoo ijoollee baddaa keenya boosonuun gaaraa gaafa booyyeen kalaadaa gaafa gaafa dhiiraan beekanii maafangeera salaafa. Dubartiin farsoo gadeenge burcuqqoo dhiqaanaati dhiirti galaa gadeedha. Qalqala hiikuu naati yaabbaa kobbaa dhiiraa yaabdiisa daannoo wageenge gaafuma abdiisaan gal. Yaabdiisa daannoo galeenge yaa ijoollee baddaa keenya durbeen na dhiiteen nyuuteenge baala siin baalli jiru. Yoo baala garbuu malee duunaan awwaalli jiru yoo bira darbuu malee. Hojjaa lafeewoo si argaa jira uummanni. Hojjaa lafeewoo si argaa jira uummanni. What's up? What's up? What's up? Hojjaa lafeewoo si argaa jira uummanni. What's up?